Welcome back. This is Principle of Marketing, Chapter 4, all about marketing, segmentation, targeting, positioning, and the differentiation. So, we'll try to cover what we mean by segmentation, what we mean by targeting, what we mean by positioning, and differentiation in this chapter. So, jirra jirtuu hordoftoota chaanalii keenyaa har'aa chaaptarii afuraffaa Principle of Marketing qabannee dhufneerraa. Chaaptariin kun all about segmentation, targeting, positioning and differentiation ilaallata. Kanaaf akka waa irraa bartan abdiin qaba. Kanaaf kallattimaan gara tutoriitti kenna. So when it comes to the introduction parts, buyers are too widely scattered and have a varied need and buying practice jedha asirratti maal jechuu isaati. Bittoonni akkuma argitan yookaan akkuma beektanii bakka garagararraa scattered ta'anii yookaan faffagaatanii argamuu ni danda'u. Kana qofa osoo hin taane immoo amalli isaanii yookaan fedhiin isaanii garagara ta'uu isaanii beektu jechuudha. So a company must identify the parts of the market that can serve the best. Kanaaf yeroo hundaa kaampaniin keenya kan gochuu qabu maa'inni segmentii hedduun jiraachuullee segmentii kam yookaan immoo paartii kam irratti xiyyeeffannee sarvisii keenya kennuu akka dandeenyu adda baasnee beekuun nurra jira jechuudha. እንግዲህ ዛሬ የምናየው ስለ ማርኬቲንግ ሴግሜንቴሽን ፖዚሽኒንግ እና ዲፍሬንሺዬሽን የሚለውን አራተኛውን ቻፕተር ፕሪንሲፕል ኦፍ ማርኬቲንግ ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት በመግቢያ ላይ የተቀመጠው ሁሉም ገዢዎቻችን ወይም ደንበኞቻችን በተለያየ ቦታ ተበታትነው እንደሚገኙና መበታተናቸው ብቻ ሳይሆን በፍላጎትም ደግሞ በመግዛት ፕራክቲሳቸውም የተለያየ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ የኛ ካምፓኒ የተወሰነው ፓርት ላይ ፎከስ በማድረግ በደንብ ሰርቭ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም በደንብ ሰርቭ ስናደርግ እንደዛው ፕሮፊታችንን በዛው ልክ ከፍ ሊል ስለሚችል ማለት ነው። So here there is a one quotation that is marketing is all about giving a chocolate to a crying child. Maal jedha asirratti marketing jechuun daa'ima bo'aa jirtu kanaaf chokoliitii kennuudha jedha. Maal jechuu barbaadeeti? Akkuma beektan daa'imattiin kun kan boochuu fi maybe beeloftee ta'uu danda'a. Kanaaf beela sana kan beela irraa baraaru chokoliitii binnee yoo kennine fi bo'oo sadii dhiftee gara nyaatatti deemte jechuudha. ስለዚህ yeroo hundaa maarkeeting jechuun wanta namni yookaan kastamariin barbaadu tokko guutuuf yookaan fulfiil gochuuf ilaallata jechuudha. እንግዲህ ማርኬቲንግ ማለት ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር በጥቅስ የነገራችሁ ለሚያለቅስ ህፃን ቾኮሌት እንደመስጠት ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? አንድ ህፃን የሚያለቅሰው ምናልባት ተርቦ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለዛ ለተራበ ህፃን ቾኮሌት ብንሰጠው ምናልባት ማልቀሱን ሊተው ይችላል ማለት ነው። ይሄ ማለት በሌላ አባባል ገዢዎቻችን ወይም ደግሞ ከስተመሮቻችን ኒዳቸው ፍላጎታቸው ምንድነው ብለን ማወቅ አለብን። ፍላጎታቸውን የምናሟላላቸው ከሆነ በቀጥታ የኛ ከስተመር ወይም ሎያል ከስተመር ሆነው ይቀጥላሉ ማለት ነው። አለዛ ጥለውን እንደሚሄዱ ማወቅ አለብን ማለት ነው። So the customer driven marketing strategy includes select a customer to serve, that is known as simply segmentation, dividing the total market into smaller segments, which can be then targeting after select a segment or a segment to enter, and here decide on the value proposition, means simply differentiating the market offering to create a superior customer value, and the create value for target customer to be positioning, meaning positioning the market offering in the mind of the target customer. Gabaabumatti chaaptarii kana keessatti kan laallu isaanan termiilee afran kanneen tokkoffaa segmentation jechuun maarkeetingii keenyaaf gara smaller segment ta'etti qoqqooduu jechuudha. Kuni akkaataa fedhii kastamarii keenyaatiin ta'uu danda'a, akkaataa humna bituu kastamarii keenyaatiin ta'uu danda'a, qoqqooduu jechuudha. Culturally ta'uu danda'a, geographically ta'uu danda'a. Qoqqooduun sun segmentation jedhama jechuudha. Targeting jechuun immoo isaanan qoqqoodne sana keessaa kan product keenyaaf kan fedhii guddaa qaban yookaan immoo product keenya osoo gurgurree nutis profitable kan taanu targetii kami kan jedhu adda baasuun nurra jira jechuudha. Differentiating jechuun yeroo hundaa product keenya gaafa dhiyeessinu kompitaataroota keenya caalaa kan kastamarii keenya satisfy godhu akka ta'u taasisuu qabna jechuudha.
superior customer value create gochuu danda'u qaba differentiation jechuun. Positioning jechuun akkuma jechi isinii ibsutti sammuu bittoota yookaan sammuu kaastamarii keenya keessatti piroodaaktii keenya imeejii isaa galchuu danda'u qabaachuu jechuudha. So isaanan afran kanniini marketing segmentation, targeting, differentiation, positioning kan jennu jechuudha. እነዚህ አራት ወሳኝ ከስተመር ድሪቭን ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ናቸው። አንደኛው ሴግመንት ማድረግ ነው፣ እንግዲህ መከፋፈል ነው ማለት ነው። የኛን የምናመርተው የኛን ፕሮዳክት ወይም ደግሞ የኛን ደንበኞች መከፋፈል አለብን። ከፋፈልናቸው በኋላ ታርጌት የምናደርጋቸው ደንበኞች እነማን ናቸው የሚለው መለየት አለብን። እንግዲህ ሁሉም ደንበኛ የኛ ፕሮዳክት ላይፈልግ ይችላል። ሁሉም ደንበኛ ብንይዝ እኛ አትራፊ ላንሆን እንችላለን። ስለዚህ መለየት መቻል አለብን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዲፍሬንሺየት ነው የምናደርገው። ዲፍሬንሺየት ማድረግ ማለት ከደንበኞቻችን ፍላጎት በደንብ አድርገን ሳቲስፋይ ማድረግ እንድንችል ከኮምፒውተር ወይም ከተወዳዳሪዎቻችን በተሻለ ከስተመራችንን ሳቲስፋይ ሊያደርገው የሚችለው ፕሮዳክት ምንድነው፣ ኦር ከስተመር ቫልዩ ምንድነው የሚጨምረው ብለን ማወቅ አለብን። ፖዚሽኒንግ ማለት እንግዲህ የኛን ፕሮዳክት ደንበኞቻችን አይምሮ ውስጥ ተቀርጾ እንዲቀመጥ ማድረግ መቻል ማለት ነው። So segmentation, simply identifying a meaningfully different group of customers. Now targeting means simply selecting which segment to serve. Products and the price are there, that is positioning, implementing and choosing an image and appeal to choose the segment, and distribution, the promotion also there. These all are the one that can be used for our marketing strategy. So marketing segmentation gaafa jennu it involves dividing a market into smaller segments of the buyer which are distinct need, characteristics and behavior that might require separate marketing strategy or marketing mix. Naaf segmentation gaafa jennu gabaabumatti akkuma reefu ilaaluuf yaalletti marketii keenya gara smaller segment ta'etti qoqqooduu danda'udha. Gaafa qoqqoodnu maal irratti hundoofneeti, maybe distinctive needs fedhii isaanii irra ta'uu danda'a, characteristics amala isaanii, behavior that might require separate marketing strategy or marketing mix ta'uu danda'a. Marketing mix kan jennuun 4Ps kan jennuunidha, price, promotion, place and product kan jennu sana bifa sanaan qoqqooduu danda'u qabna jechuudha. እንግዲህ ሴግመንቴሽን ስንል ቅድም እንዳልነው መከፋፈል ነው። ወደ ስሞለር የሆነ ሴግመንት መከፋፈል፣ ገዢዎቻችንን በፍላጎታቸው ሊሆን ይችላል፣ በባህሪያቸው የመግዛት አቅማቸው ሊሆን ይችላል፣ በዛ አድርገን እንከፋፍላቸዋለን ማለት ነው። ያ ምን ይባላል? ሴግመንቴሽን ይባላል። So market segmentation is a process that companies use to divide a large heterogeneous market into smaller market that can be reached more efficiently and effectively with product and services that match their a unique need. Af market segmentation jechuun gabaabumatti adeemsa kaampaaniin tokko heterogeneous market ta'e yookaan large heterogeneous market ta'e kana gara smaller market ta'etti qoqqooduudhaan gabaabumatti kastamarota isaa biratti efficiently and effectively product isaa geessuu yookaan service isaa dhiyeessuudhaan unique need isaanii yookaan fedhii addaa maamiltoota keenya gammachiisoo kan si'eessuun suni ማርኬት ሴግመንቴሽን jedhama. እዚህ ጋር ምንድነው የሚላችሁ እንግዲህ ማርኬት ሴግመንቴሽን ማለት የሄትሮጂነስ የሆነው ላርጅ ሄትሮጂነስ የሆነው ማርኬት ወደ ስሞል ወይም በጣም ትናንሽ ወደ ሆነ ማርኬት ሴግመንት በመከፋፈል ኤፊሽንትሊ ኤንድ ኤፌክቲቭሊ በሆነ መልኩ ፕሮዳክታችንና ሰርቪሳችንን ለደንበኞቻችን በማድረስ ዩኒክ የሆነ ኒድ እንዲያገኙ እኛም ደግሞ ጥሩ ትርፋማ እንድንሆን ማድረግ ማለት ነው። So the level of market segmentation extend from total market to individual customer, no totally this can be on the level of market segmentation ስንል ምን ማለታችን ነው? እንግዲህ ማርኬት ሴግመንቴሽን ከቶታል ማርኬት ወደ ኢንዲቪጁዋል ማርኬት መከፋፈል ማለት ነው። yes so level of market segmentation ጋር ጀኑ market segmentation extend from total market irraga to individual market ይቆቆሩ ዳይኒ ቆቆሩን ይቆሪሞ ባከሽንቲ ቆደም actually mass marketing, segment marketing, niche marketing, local marketing and individual marketing jedhee bakka gurguddoo shanitti qooduu ni dandeenya. So level of marketing kana bakka gurguddoo shanitti qoodnee ilaalla, tokko tokkoon isaanii ilaaluuf yaalla jechuudha. ስለዚህ level of market segmentation በአምስት ይከፈላል። mass marketing, segment marketing, niche marketing, local marketing እና individual marketing ብለን በአምስት እንከፋፈላለን። እያንዳንዱን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው።
So mass marketing gaafa jennu seller engage in mass production, mass distribution, mass promotion of one product for all buyers. Kana jechuudha mass gaafa jennu እንግዲህ baay'ifnee market sana keessatti involve gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf seeleriin maal keessatti involve ta'uu danda'a? Mass production, baay'isanii oomishuu, baay'isanii distribute gochuu, baay'isanii promote gochuu kana hunda kan qabatu kanaan maal jennaani? Mass marketing jennaan. ስለዚህ mass marketing ስንል እንግዲህ በብዛት ወይም በስፋት ኢንቮልቭ ወይም ደግሞ ኢንጌጅ ስናደርግ ነው። ምን ላይ? ለምሳሌ በስፋት ማምረት፣ በስፋት ማሰራጨት፣ በስፋት ማስተዋወቅ ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ ኢንቮልቭ ስናደርግ በቀላሉ ምን ይባላል? ማስ ማርኬቲንግ ይባላል ማለት ነው። ሴግመንት ማርኬቲንግ ማርኬት ሴግመንት ኮንሲስት ኦፍ ኤ ግሩፕ ኦፍ ከስተመር who share a similar sets of want. So ሴግመንት ማርኬቲንግ ያፈጀኑ ግሩፕን ኑቲ as keessatti ሴግመንት ጎኒ ቆኔ ቀብኑ ወሮታ ፌዲ ወልፈካታ ቀበኔ ነችው ተመሳሳይ ፍላጎት ያላቸው ተመሳሳይ የማርኬት ፍላጎት ያላቸው ከስተመር በአንድ ቦታ ስናደርግ ሴግመንት ማርኬቲንግ ይባላል ማለት ነው። niche marketing is more narrowly defined a group seeking a distinct mix of benefit. So marketers usually identify niche by dividing a segment into sub-segment. እዚህ ጋር ማርኬት ሴግመንት ስንል እንግዲህ ተመሳሳይ ፍላጎት ያላቸውን ከስተመሮች በአንድ ቦታ ማድረግ ብለናል። በጣም የተለየ ፍላጎት ያላቸውን ከስተመሮች ደግሞ አሁንም ከሴግመንት ማርኬት ውስጥ ደግመን ስንከፋፍላቸው ኒች ማርኬቲንግ ይባላል ማለት ነው። ሶ ለዛ ነው ኒች ማርኬቲንግ is usually identified or divided by segment into sub segment የምንለው ማለት ነው። ሴግመንት የነበረው ወደ ሰብ ሴግመንት ስንከፋፍለው ኒች ማርኬቲንግ ይባላል። እዚህ ጋር ምንድነው የኒች ማርኬቲንግ የሴግመንት ማርኬቲንግ ሰብሴት ነው ማለት ነው። ሶ asirratti nu hubachuu qabdan segment marketing gaafa jennu akkuma reefu dubbanne warroota fedhii wal fakkaatu qaban kastamerii keenya warroota fedhii wal fakkaataa qaban bakka tokkotti qooduu jechuudha. niche marketing gaafa jennu immoo isaannan fedhii wal fakkaataa qaban sana keessa immoo kan fedhii addaa qaban yookaan immoo kan profit yookaan benefit addaa barbaadan bakka tokkotti gaafa qoodnu niche marketing jedhama jechuudha. niche marketing jechuun gabaabumatti segment marketing kana ammas gara sub segment marketing qoqqooduu jechuudha. gabaabumatti niche marketing is a subset of segment marketing kan jechuu danda'ee fi kanaaf jechuudha. local marketing is the fourth one. So marketing programs tailored to the needs and the wants of the local customer groups helps the company to make more effectively in the face of pronounced regional and local differences in a community demographics and lifestyle. So local marketing gaafa jennu እንግዲህ ማርጎና warroota customerii keenya warroota fedhii wal fakkaataa yookaan needii fi wanti wal fakkaataa qaban groupii tokkotti locally gaafa qoonnu local marketing jedhama jechuudha. inni kun immoo kaampaanii keenya yeroo baay'ee effectively akka productive ta'u originally tokko keessatti yookaan immoo community tokko keessatti demographically yookaan lifestyle isaaniitiin waan dhiyeessuuf akka bu'aa qabeessa ta'u taasisa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf uummata fakkeenyaaf naannoo uummattoonni musliimaa baay'ateen fakkeenya uffata shariyaa kan gurguru yoo ta'e uffata shariyaa sana qofa naannoo sanatti kan oomishnu yoo ta'e bu'aa qabeessummaan keenya ni dabala jechuudha. Uffanni shariyaa suni naannoo sana qofa keessatti barbaadamiinsi isaa baay'ee guddaa waan ta'eef jechuudha. ሎካል ማርኬቲንግ ስንል እንግዲህ አንድ አካባቢ ላይ ፎከስ አድርገን በአንድ ባህል በአንድ ወግ ላይ ስንሰራ ማለት ነው። So the last one may be individual marketing, you know. So individual marketing means simply tailoring a products and a marketing program to the need and the preference of individual customers, also called one-to-one marketing or customized marketing. jechuun ni dandeenya jechuudha. So kana jechuun maal jechuudha individual marketing gaafa jennu productii fi servicii keenya to individual customer itti yookaan immoo fedhii individual customer sanaan gaafa qoodnu individual marketing jennaani. Isa kanaan yeroo baay'ee one to one marketing yookaan immoo customized marketing jedhama jechuudha. Kun fakkii kana irratti argitanitti saannan kunneen maybe local marketing ta'uu danda'u. Saannan kana keessa immoo individually pick gaafa goonu fedhii isaanii gaafa individually ilaallu that is known as simply individual marketing jedhama. So individual marketing ስንል እንግዲህ ግለሰብ ላይ ወይም ደግሞ በግለሰብ ፍላጎት ላይ መሰረት አድርገን ማርኬታችንን ስንከፋፍል individual marketing ይባላል። ይሄ individual marketing እንግዲህ one to one marketing ወይም ደግሞ customized marketing
በመባልም ይታወቃል ማለት ነው። አሁን እዚህ ምስል ላይ እንደምታዩት እነኚህ እንግዲህ ቤቢ ሎካል ማርኬቲንግ ሊሆን ይችላል። ከነኚህ ውስጥ ግን ኢንዲቪጁዋሊ በፍላጎታቸው ፒክስ እናደርግ ያንን ነው እንግዲህ ኢንዲቪጁዋል ማርኬቲንግ የምንለው ማለት ነው። what are the base for market segmentation? ማሪ ቤዚ ኑቲ ማርኬት ሴግመንቴሽን ዳ ፈየደምኑ ማይኒ ከንጀሩ ላላችሁ so the base for segmentation is the first one is the base for segmentation consumer market no there are actually four commonly used base for segmenting customer market and these are maybe geographic segmentation are the first one and the second one is demographic segmentation, the third one is psychographic segmentation, the fourth one is simply behavioral segmentation or benefit segmentation. So as a base of segmentation in Kenya mahiniri beefama segmentation in Kenya bakka afurit location it kokonni laalu faallerna mahinni base of segmentation in Kenya bakka gurguddo shani afurit koodam ni tokko fa geographic segmentation ni lamaffa demographic segmentation ni inni sadaffa mo psychographic segmentation ni afraffa behavioral or benefit segmentation ni ስለዚህ ቤዛችን ምንድነው ሴግመንት ለማድረግ ማርኬቱ እንደ ቤዝ የሚያገለግለን ምንድነው ነው እዚህ ጋር ያየን ያለነው ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ጂኦግራፊክ ሴግመንቴሽን የምንለው ነው። ሁለተኛው ዲሞግራፊክ ሴግመንቴሽን ነው። ሶስተኛው ሳይኮግራፊክ ሴግመንቴሽን ነው። አራተኛ ደግሞ behavioral segmentation ወይም benefit segmentation የምንለው ነውና ያንዳንዱ ምንድነው የሚለው በደንብ ለማየት እንሞክራለን። እነኚህ ግን the base of segmentation መሆናቸው ማወቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። So the first one is geographic segmentation is simply dividing the overall market into homogeneous group on the basis of population locations such as nations, regions, states, countries, cities or even neighborhoods. Now geographic segmentation jechuun gabaabumatti marketing yookaan overall marketing keenya gaafa homogeneous group yookaan groupii wal fakkaataa ta'anitti gaafa qoqqoodnu geographic segmentation jennaan jechuudha. Based on geographic segmentation kan jennu immoo population location kanaaf dividing the overall market segmentation into homogeneous group on the base of population location is known as geographic segmentation jechuu dandeessu. Population location gaafa jennu fakkeenyaaf nation ta'uu danda'a, regions, states, countries, cities or even neighborhood. Isaan kunneen the base of segmentation, geographic segmentation is the base for what? Geographic segmentation. Region by country, nation, state or neighborhood. The population density gaafa jennu urban, suburban, the rural, and the city size, for example, size area, and the population size maybe. Climate gaafa jennu region having similar climate pattern. This is the oldest and the earliest form that serve as a base for the segmenting market. Marre geographic segmentation kuni is the oldest segmentation technique jedhama. Yeroo baay'ee magaalaa yookaan immoo kastamarota keenya akkaataa naannoo isaan irra jiraataniini baay'ina uummata naannoo sana jiruuni climate yookaan weather condition naannoo sanaan gaafa qoqqoodnu jechuudha. Fakkeenyaaf by country gaafa jennu nation, state or neighborhood. Population density kan jennuun kastamarri keenya baay'een isaanii urban jiraatu moo suburbanidha moo baadiyyaa jiraatu. Size area isaanii bal'aadha moo dhiphaadha. Population size isaa baay'ee uummattoota hedduu jira moo naannoo sana uummata xiqqaatu jira kan jedhu. Climate isaa maal fakkaata? Namoonni naannoo sana jiran yookaan regioniin naannoo sana climate isaa wal fakkaata moo wal fakkaatu? Maaliif based on the climate also we can produce different product. Fakkeenyaaf uffanni naannoo baddaatti gurguramuu fi uffanni naannoo gammoojjiitti gurguramu tokko miti. Kanaaf climateidhaan gaafa qoqqoodu jechuun akkaataa sanaan qoqqoodu jechuudha. Gabaabumatti garuu geographic segmentation kuni the oldest fashion of segmentation akka deemee kun baay'ee murteessaadha. ስለዚህ geographic segmentation ስንል እንግዲህ በአጠቃላይ ኦቨርኦል ማርኬቱ ወደ ሆሞጂኒየስ ግሩፕ ወደ ሆነ መከፋፈል ነው። ያኔ ቤዛችን ምንድነው እንግዲህ ፖፑሌሽን ሎኬሽን የፖፑሌሽን ሎኬሽን ስንል ለምሳሌ ኔሽን፣ ሪጅንስ፣ ስቴት፣ ካንትሪስ፣ ሲቲስ ኦር ናይበርሁድ ሊሆን ይችላል። ሪጅን ስንል ብዙ ጊዜ ባይ ካንትሪ ባሉበት ማለት ነው፣ ባሉበት ሀገር ለምሳሌ በኔሽን፣ ስቴት፣ ናይበርሁድ። ፖፑሌሽን ዴንሲቲ አብዛኞቹ ከስተመሮቻችን ገጠር ነው ከተማ ነው የሚኖሩት የሚለው። ሲቲ ሳይዝስ ከተማ ካለ ለምሳሌ ከተማው ሰፊ ነው ጠባብ ነው፣ እዛ ያሉ ሰዎች ብዛታቸውስ ምን ያክል ነው? ዌዘር ኮንዲሽኑ ምን ይመስላል? ተመሳሳይ ዌዘር ኮንዲሽን ያላቸው ወይስ ነው የተለያየ? ምክንያቱም ለቆላና ለደጋ የምናመርተው ፕሮዳክት የተለያየ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው። ግን
ጂኦግራፊክ ሴግመንቴሽን ብዙ ጊዜ ዘ ኦልደስት ሴግመንቴሽን ፓተርን እንደሆነ ማወቅ ደግሞ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። Demographic segmentation is simply dividing the market into homogeneous group based upon population characteristics such as sex, age, income, occupation, education, household size, and the stage in the family life cycle. So demographic segmentation gaafa jennu እንግዲህ gabaabumatti inni kun immoo maal irratti xiyyeeffata saala umrii haala income isaan galii isaanii irratti hojii isaanii haala barnoonni isaanii maayinni maatiin baay'inni maatiin mana tokko keessa jiru immoo maal fakkaata life cycle stage in life family life cycle isaanii immoo maal fakkaata jennee magaalaa yookaan customer keenya gaafa qoqqoodnu demographic segmentation demographic jechuun all about population akka ta'e beektu waan ta'eef kanaaf bifa kanaan maaliif uffanni fakkeenyaaf dubaraa fi dhiiraaf kan dhiyeessinu yookaan fedhii dhiiraa fi fedhiin dubaraa garaagara ta'uu isaa beekuun baay'ee murteessaadha. Haala umrii isaaniitiin naannoo sanatti ummatoota akkamiitu baay'ata, jaarsoliitu baay'atamoo daa'immantu baay'atamoo dargaggeessatu baay'ata. Kanaaf fedhiin namaa umriidhaan waan daangeffamuuf bifa sanaan kastaamarii keenya sirriitti adda baasuun baay'ee murteessaadha jechuudha. ስለዚህ ዲሞግራፊክ ሴግመንቴሽን ስንል እንግዲህ አንድ አካባቢ የሚገኙትን ወይም ሆሞጂነስ በሆኑ ግሩፖች መካከል በእድሜ በጾታ በገቢ ሁኔታቸው በስራቸው በትምህርት ደረጃቸው በቤተሰብ ብዛታቸው አድርገን ልንከፋፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ፍላጎት በእድሜ ፍላጎት በምናገኙ ገቢ ፍላጎት በስራ ፍላጎት በትምህርትና ፍላጎት በቤተሰብ መጠን ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ነው ማለት ነው እንደዚህ የምናደርገው። So third one is psychographic segmentation. Here is simply dividing the market into different groups based on social class, lifestyle or personality characteristics like their needs, motives, perception and attitudes. So when you see the life cycle refers to the mode of living of the customers. So psychographic segmentation gaafa jennu marketii keenya akkaataa social classity lifestyle ummatoota naannoo sanaatiin personality characteristics naannoo sanaatiin yookaan ummatoota sanaatiin fedhiin isaanii motiiviin perception yookaan attitudein isaanii productii keenyaaf qaban maal fakkaata kan jedhu tiin gaafa namoota qoqqoodnu psychographic segmentation jedhama. Lifestyle jechuun gabaabumatti mode of living of consumer jechuudha. Customeriin keenya mode of life isaanii maal fakkaata, lifestyle isaanii maal fakkaata kan jedhu adda baasnee beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. So demographic or psychographic segmentation ስንል እንግዲህ ከስተመሮቻችንን በተለያየ ሁኔታ ላይ ተመርኩዘን መከፋፈል ነው። አንደኛ ሶሻል ክላስ ነው፣ ሁለተኛ ላይፍ ስታይላቸውስ፣ ፐርሰናሊቲያቸውስ ምን ይመስላል፣ አቲቲዩዳቸው፣ ሞቲቫቸው፣ ፐርሰፕሽናቸው፣ ኒዳቸው ምን ይመስላል በሚል መከፋፈል እንችላለን። ያ ሂደት ነው እንግዲህ ሳይኮግራፊክ ሴግመንቴሽን የምንለው ማለት ነው። ላይፍ ሳይክል ስንል በቀላሉ አንድ አካባቢ ያሉ ኮንሱመሮች ወይም ከስተመሮች ሙዳቸው ምንድነው ብለን ለይተን ማወቅ አለብን ማለት ነው። Behavioral or benefit segmentation focuses on the product usage rates. The product usage rates and the benefit derived from the product. User and non-users. Users may be heavy, moderate or light users. So behavioral segmentation or benefit segmentation gaafa jennu gabaabumatti kan xiyyeeffatu productii keenya hammam fayyadamudha. Akkaataa fayyadamiinsa productii keenya irratti hundaa'uudhaan qophoofna jechuudha. Kana jechuun namoonni productii keenya fayyadaman sunniin eenyu fa'aa kanneen hin fayyadamne immoo eenyu isaanan fayyadamoota productii keenya ta'an kunnuu kanneen highly fayyadamanidha, kan baay'isanii fayyadamanidha, kanneen jiddu galeessaan fayyadamanidha, moo kanneen xiqqoo fayyadamanidha kan jedhu kanas adda baasnee beekuun baay'ee nurraa eegama jechuudha. Behavioral or benefit segmentation ስንል እንግዲህ ፕሮዳክታችንን የመጠቀም ሁኔታ ላይ ወይም ደግሞ የመጠቀም ሬት ላይ ነው ዲፔንድ ሆነ ለምንከፋፈላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የኛን ፕሮዳክት የሚጠቀሙት እነማን ናቸው? የማይጠቀሙትስ እነማን ናቸው? የሚጠቀሙት ራሱ በጣም የሚጠቀሙ አሉ፣ ሞዴሬትሊ የሚጠቀሙ አሉ፣ በአማካይ የሚጠቀሙ አሉ፣ እንደው በጥቂቱ ደግሞ አልፎ አልፎ የሚጠቀሙ አሉ። ስለዚህ በዛ ልክ ከስተመሮቻችንን መለየት ስንችል ያንን ነው እንግዲህ ቢሄቪራል ወይም ቤኔፊት ሴግመንቴሽን እንለው ማለት ነው። The other one is steps in segmentation of a market. So here the effective segment market should follow this step. One is select the market or product category for study.
kana jechuudha gaafa segmentation of marketing gaafa goonu kan step inni follow goonu ni jalqaba select market or product category marketing yookaan producting category isaa kan qo'annaa kan barbaadnu sana qooduu yookaan adda baasuu danda'u nurra jira. Lammaffaa choose best for segmentation market no basis choose the base for segmenting the market. Base filachuu fi qabna jechuudha. There is no actually scientific procedure for selecting segmentation variable, but you have to use what some basis for segmenting your market. Actually scientifically base in yookaan procedure in jiru ta'u malee garuu at least base weighting irratti depend gochuutiin marketing sana segment gochuu danda'u qabna jechuudha. Inni sadaffaa select segmentation descriptor. After choosing one or more bases, the marketer must select the segmentation descriptors. So marketing segmentation descriptors warroota jedhamantu jira isaan keessaa select gochuu yookaan filachuu danda'u qabna jechuudha. Inni afuraffaa profile and analyze segment. The profile should include the segment size, expected growth, purchase frequency, currency brand usage, brand loyalty, and the long-term sales and profit potential. Amma profile and analyze segment gaafa jennu profiling segmentation kan jennu fakkeenyaaf size isaa, expected growth, haalli guddinni isaa maal fakkaata, forecast gochuu danda'u qabna. Purchase frequency amman beetu yeroo baay'ee moo darbeeti moo moderately biti moo akkami kan jedhu purchase frequency isaa analyze gochuu qabna. Current brand usage brandiin amma fayyadamaa jiru maa inni yookaan customeroonni keenya brandiin amma fayyadama maa inni kan jedhu beekuun nurra jira. Brand loyalty, long term sales and profit potential adda baasnee beekuun baay'ee murteessaadha. Inni shanaffaan select target market. Inni ja'affaan immoo designing, implementing and maintaining appropriate market mix. So marketing mix kan jennu for products, distribution, promotion and the price, especially for piece kan jennu ni. Isaanan sanniinis adda baasnee beekuun baay'ee murteessaadha. እንግዲህ እዚህ ጋር ስቴፕ ኦፍ ሴግመንቴሽን ማርኬት ስንል የመጀመሪያው ፕሮዳክታችን ወይም ማርኬታችንን መምረጥ ነው። ሁለተኛ ማርኬታችንን ከመረጥን በኋላ ሴግመንት ለማድረግ የሚጠቅመንን ቤዝ መምረጥ ነው። በሶስተኛ ደግሞ ማርኬት ዲስክሪፕተርስ የሚባሉ አሉ። ከነኛ ውስጥ ለዚህኛው ማርኬት ወይ ለኛ ማርኬት የሚሆነው ዲስክሪፕተር ሰሌክት ማድረግ ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ፕሮፋይል እንዳላለ ሴግመንት ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ ሳይዙስ፣ ኤክስፔክትድ ግሮዝ፣ የፊቸሪቱ ምን ይመስላል፣ ፐርቼስ ፍሪኩዌንሲው የከስተመሮቻችን ወይ ማርኬቱ ምንድነው፣ ብራንድስ ዩዜጃቸው ምን ይመስላል፣ ብራንድ ሎያሊቲ፣ ሎንግ ተርም ሴልስ፣ ፕሮፊት ፖቴንሻል ኦር ፕሮፊት ማርጂኑን ለይተን ማወቅ መቻል ያስፈልጋል ማለት ነው። አምስተኛ ላይ እንግዲህ ታርጌት ማርኬት ሰሌክት ማድረግ ነው። ስድስተኛ ላይ ዲዛይን፣ ኢምፕሊመንት እና ሜንቴን አፕሮፕሪየት ማርኬቲንግ ሚክስ ማለት ነው። ማርኬቲንግ ሚክስ የሚባሉት እንግዲህ በዋናነት ፎር ፒስ የምንላቸው ናቸው። ፕሮዳክት፣ ዲስትሪቢዩሽን፣ ፕሮሞሽን እንደ ፕራይስ። አክቹአሊ ዲስትሪቢዩሽን የምንለው ፕሌስ ማለት እንችላለን። ፕሮዳክትስ፣ ፕሌስ፣ ፕሮሞሽን እና ፕራይሲንግ የምንለው ፎር ፒስ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። እነሱን ሰሌክት ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። So the next one is all about targeting. Once the firm has identified its market segment opportunities, it has to be decide how many in the which one to target, segment overall attractiveness and the company's objective and the resources. So amma takkitti erga targeting keenya beekne booda yookaan target keenya erga identify goone market keenya erga identify goone booda segment opportunities adda baasuuf yookaan beekuudhaaf tokkoffaa hammanii fi kami kan jedhu target keenya adda baasu, how many and which one kan jedhu adda baasu target. Inni itti aanu immoo segment overall attractiveness yookaan immoo harkisni isaa maal fakkaata, objective fi resource nuti qabnu wajjin kan deemu ta'uu danda'u qabachuu. ስለዚህ ማርኬት ታርጌቲንግ ስንል እንግዲህ ሰሌክት ካደረግን በኋላ በቀጥታ ወደ ታርጌቲንግ ነው የምንሄደው። ታርጌቲንግ ስናደርግ እንግዲህ how many እና which one የሚለውን መለየት አለብን። ሴግመንት ኦቨርኦል አትራክቲቭነስ እና ካምፓኒስ ኦብጀክቲቭ እንደ ሪሶርስ ወይም ደግሞ ከዓላማውና ካለው ግብአት ወይም ሪሶርስ አንፃር እንዴት ይሆናል የሚለው ማየት አለብን ነው። The five pattern of target market selection is one single segment concentration, selective specialization, market specialization, product specialization and full market coverage ናቸው። እነኚህ እንግዲህ አምስቱ pattern of target market selection ናቸው። yes 5 pattern of market target selection kan jedhu shanan kana keessa shanan kanneen jechuudha. Inni tokkoffaa single market segmentation, inni lammaffaa selective specialization, sadaffaan market specialization, afuraffaan product specialization, inni shanaffaan immoo food specialization kan jennuunidha jechuudha.
So single segment concentration is strongly knowledge of the segment need and achieving strong market preference. Gaafa single segment concentration gaafa jennu gabaabumatti waa'ee marketii sanaa waa'ee segment need sana sirriitti beekuu fi achieve strong market presence strongly involve goone gaafa marketii sana keessa turru single segment concentration jennaan jechuudha. Kanaaf segmentii adda baafne sana sirriitti beekuu fi magaalaa irratti yeroo dheeraa turuun suni single segment concentration jedhama. Inni lammaffaa selective objectively attractive and appropriate kan ta'e filachuun selective jedhama. Selective jechuun filachuudha gabaabumatti. Market specialization the firm concentrate on serving many needs of particular customer group. Market specialization gaafa jennu customer group tokko erga adda baafne booda fedhii hedduu qabaatus fedhiiwwan inni qabu sana guutuuf yookaan serve gochuun market specialization jedhama. Product specialization gaafa jennu certain product that sells to several segments. Productiin tokko segmentii garaagaraa hedduudhaaf gurguramuu akka danda'us beekuun baay'eedha. Full market coverage jechuun the firm attempt to serve all customer group with all the product they might need. For example, IBM or computer market. Isaan kunneen full coverage yoo qabaate yookaan immoo customeroota hedduudhaaf faayidaa kennuu ni danda'a jennee kan yaadnu yoo ta'e that is full market coverage jennaan jechuudha. ስለዚህ አምስቱ 5 pattern of target market selection ላችሁ ነው እንግዲህ መጀመሪያው single segment selection ነው ወይም concentration ነው። ይሄ ማለት ሴግመንታችንን በደንብ ማወቅና ገበያው ላይ ለረጅም ጊዜ ትርፋማ ሆነን መቆየት ከቻልን ዛት single segment concentration ይባላል። select specialization ስንል እንግዲህ እንደሚታወቀው የሆኑ ሴግመንቱን መርጠን ከዓላማችን ጋር የሚሄድ ማድረግና ለደንበኞቻችን አትራክቲቭ የሆነ ነገር ማቅረብ ነው። ማርኬት ስፔሻላይዜሽን ስንል ያለንን ፕሮዳክት የሆነ ስፔሻላይዝ ያደረግናቸው ግሩፕ ላይ ወይም ከስተመር ግሩፕ ላይ ፍላጎታቸውን ለማሟላት ትኩረት ሰጥተን ስንሰራ ማርኬት ስፔሻላይዜሽን ይባላል። ፕሮዳክት ስፔሻላይዜሽን ስንል ደግሞ ሰርቴን ፕሮዳክት ዛት ሴል ቱ ሴቨራል ሴግመንት ነው። ያለን ፕሮዳክት የተለያየ ሴግመንት ላይ መሸጥ ከተቻለ ያኛው ምን ይባላል? ፕሮዳክት ሴግመንቴሽን ይባላል። ፉል ማርኬት ከቨሬጅ ስንል እንግዲህ የኛ ፕሮዳክት ብዙ ከስተመሮች ጋር ወይ ደግሞ ብዙ ግሩፕ ከስተመር ጋር መድረስ ከቻለና ኒዳቸው ነው ከስተመር ሳቲስፋይ ማድረግ ከቻለ that's known as full market እንለዋለን ማለት ነው። Maybe the last one is product positioning. Positioning is the act of designing the company's offering and image to occupy a distinctive place in the minds of the target market. Positioning jechuun akkuma fakkii kana irratti argitanitti product keenya sammuu customer keenya keessatti image isaa akka turu gochuu jechuudha. Kana jechuun the act of designing the company's offering and the image to occupy a distinctive place in the mind of target market. Productiin keenya customer keenya keessatti sirriitti godhatamee image isaa sammuu isaa keessatti akka turu taasisuun positioning jedhama. And the end result of positioning is the successful creation of a customer focused value proposition, the great reason why the target market should buy the product. Argite resultin isa inni guddaani customer keenya keessatti successfully seennee akka turruu fi loyal customer kanneen jennu sana akka argannuu fi customeroonni keenya product keenya fedhii guddaa qabaatanii yeroo dheeraa bu'aa qabeessa ta'anii akka turruuf productiin keenya sammuu isaanii keessatti positioning ta'uu qaba. ስለዚህ positioning ስንል እንግዲህ ያለንን የኛ ፕሮዳክት ደንበኞቻችን ወይም ከስተመሮቻችን ማይንድ ውስጥ ኢሜጁ ለረጅም ጊዜ እንዲቀመጥ ማድረግ ወይም ደግሞ ጠልቆ እንዲገባ ማድረግ ያን አደረገ ማለት እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ከስተመሮቻችን ከኛ ጋር እንዲቆዩና እኛም ትርፋማ ሆነን ገበያው ላይ እንድንቆይ ያግዘናል ማለት ነው። So positioning, how many ideas to promote. So the brand should thought itself as a number one on the benefit it selects. The number one positioning include best quality, best performance, best service, best styling, best value, best lowest price, safest, fastest, most customized, most technological, most reliable or most prestigious. Enough. Positioning how many idea to promote jechuun jechuudha branding keenya tokkoffaa ta'ee yookaan immoo number 1 ta'ee filatamee sammuu customer keenya keessatti akka turu taasisuudha. Number 1 yookaan immoo tokkoffaa ta'uu jechuun maal jechuudha? Quality isaa tokkoffaa ta'uu, performance isaa, service nuti kenninu, styling keenya, value isaa, price isaa xiqqaa ta'uu qaba, safest, fastest akkasumas
customized and technological reliable and most prestigious ta'uu qaba jechuudha. Yeroo hundaa mindset isaanii keessatti productiin keenya kompiitaroota keenya caalaa tokkoffaa katabamee akka turu kan barbaannu taanaan isaanan best jennu kanneen qabaachuu danda'u qabna jechuudha. እንግዲህ አንደኛ የሆነ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ አንደኛ የሆነ ብራንድ ነው ብለው በአእምሮአቸው እንዲያስቡና በውስጣቸው አንደኛ ነው ብለው የኛን ምርት ወይም አገልግሎት እንዲይዙ ከተፈለገ ቤስት ፐርፎርማንስ፣ ቤስት ኳሊቲ፣ ቤስት የሆነ ሰርቪስ፣ ቤስት የሆነ ስታይሊንግ፣ ቤስት የሆነ ቫልዩና ተመጣጣኝ ዋጋ እንዲሁም ሴፈስት ፋስተስት የሆነ አገልግሎት ሞስት ቴክኖሎጂካል ሞስት ሪላብል እንደ ሞስት ፕሪስቲጂየስ የሆነ ሰርቪስ እንደ ፕሮዳክት ሊኖረን ያስፈልጋል ማለት ነውና ፖዚሽኒንግ ማለት እንግዲህ በደንበኞቻችን አይምሮ ውስጥ ተቀርጸን ለረጅም ጊዜ ታምነን መቆየት ነው ማለት ነው። እንድንታመንና አንደኛ ደረጃ ነው ለኛ እንዲሉ እነኚህን ቤስት የምንላቸው ነገር መሟላት አለበት ማለት ነው። In general, a company must avoid 4 major positioning errors. So, sannan kunniin afran positioning yookaan immoo productiin keenya mindii customer keenya keessa gaafa turu yookaan akka turuuf wantoota hin taasifne yookaan immoo wrong positioning kan jennuunidha. Tokkoffaa under positioning, lammaffaa over positioning, sadaffaa confused positioning, inni afuraffaa immoo doubtful positioning jedha. Under positioning gaafa jennu productiin keenya sammuu isaanii keessatti best sana osoo hin taane image xiqqaa akka qabaatu taasisu jechuudha. Over positioning jechuun immoo productiin keenya service yookaan immoo performance yookaan value isaa caalaa positioning guddaa akka qabu taasisu. Inni kunis dogoggora. Confused positioning jechuun clearly image isaa achi keessaa hin taane jechuudha. Doubtful jechuun shakkii jechuudha. tokko isaanii ilaaluuf yaala. እንግዲህ በአጠቃላይ ፖዚሽኒንግ ስንሰራ ወይም ደግሞ ፕሮዳክታችን ፖዚሽኒንግ የሚለው ሌቨል በማይንድ ኦፍ ከስተመር ላይ ሲኖረው እነኚህን አራት ስህተቶች መስራት የለብንም። አንደኛው አንደር ነው፣ ሁለተኛ ኦቨር ነው፣ ሶስተኛ ኮንፊውዝድ ነው፣ አራተኛ ዳፕትፉል ነው። አንደር ፖዚሽኒንግ ስንል እንግዲህ የኛ ፕሮዳክት ከተጠበቀው በታች ሲሆን በእነሱ አይምሮስ ማለት ነው። ኦቨር ፖዚሽኒንግ ስንል የኛ ፕሮዳክት ከተጠበቀው በላይ ሲሆን ነው። ኮንፊውዝ ስንል ግራ የሚያጋባ ፖዚሽኒንግ ሲሆን፣ ዳፕትፉል ሲሆን አጠራጣሪ ሲሆን ነው። ምን ማለት ነው የሚለው አንድ ባንድ ለማየት እንሞክራለን። ሶ እንግዲህ አንደር ፖዚሽኒንግ ስንል እንዳልነው ነው። ፕሮዳክታችን በጣም ጥሩ ነው፣ ኳሊቲው ግን በደንብ ፕሮሞሽን ስላልሰራን ብቻ እነሱ ማይንድ ሴት ውስጥ ምን ሆነ ሲገኝ ነው ዝቅተኛ ቫልዩ እንዲኖረው ሲሆን፣ ኦቨር ፖዚሽኒንግ ሲሆን ፕሮዳክታችንን ከሚባለው በላይ አጋነን በውሸት አካብደን እነሱ ማይንድ ውስጥ የማይሆን ሴትአፕ ስንሰራ ይሄ ኦቨር ፖዚሽኒንግ ይባላል። ኮንፊውዝድ እንግዲህ ግራ የሚያጋባ ነው። የምንናገረውና የሚታየው አንድ አይነት የማይሆን ከሆነ ያ ነገር ኮንፊውዥን ይፈጥራል ማለት ነው። ዳፕትፉል ማጠራጣሪ የምንለው ደግሞ አንዳንዴ ፕሮዳክታችንን ከሚባለው በላይ ፕሮሞት አድርገን ዋጋውን ዝቅ የምናደርግ ከሆነ አሃ ይሄ ነገርማ ሴፍ አይደለም ብለው እንዲጠራጠሩ ማድረግ ነው። ስለዚህ ከነኚህ መቆጠብ አለብን ነው። ሶ ጀነራሊ አንደር ፖዚሽኒንግ ጋር ፈጀና ኩማ ሬክ ዱበቾፍ ያለች ፕሮዳክት ኬኛ ጋፋ ፕሮሞት ከሆኑ promotion sirrii hojjennu taanaan production keenya amma fedhe bareeda yoo ta'es sammuu isaanii keessatti image isaa guddaan ta'u jechuudha. Kanaaf promotion sirrii hojjechuun product keenya sirrii beeksisuun sammuu isaanii keessatti image barbaadamu sana akka qabaatu taasisuudha. Over positioning gaafa jennu garuu product keenya bu'aa yookaan value inni qabu caalaa soofnee gaafa promote goonu fi gaafa isaan dhufanii argan immoo akka dubbatamuuf ta'uu dhabuu danda'a waan ta'eef inni sun over positioning ta'a. In this positioning gaafa jennu immoo fakkeenyaaf product keenya gaafa beeksifnu sirriitti beeksifnee gaafa immoo dhufanii kastamaroonni ilaalan faallaa walii kan ta'u ta'e taanaan kun confusionii isaan keessatti uumuu danda'a jechuudha. Adaptable jechuun shakkii uumuu akka danda'u. Fakkeenyaaf production keenya baay'ee bareedaadha, quality isaa akkana jennee over positioning qaba kennee fi booda gatii isaa immoo gadi buufnee kan gurguruuf yoo ta'e productiin kun expire ta'uu danda'a yookaan fayyaa keenyaaf immoo sirrii ta'uu dhabuu danda'a jedhanii shakkii akka horatan taasisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kanarrallee of eeggannoo cimaa taasisuun baay'ee bareedaadha jechuudha. So guddaa galatoomaa boqonnaa kanaaf inneerraa karaa viidiyoo keenya yoo isinitti tole ta'e like gochuun dagatina, comment gochuus akka hin daganne jechuun barbaada. Maaliif gaafa isin like gootan viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka qabu gochuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Chaaptarii 5ffaa ta'e godhaa arginutti galatooma.